الله وبركاته. كم جرت الدفتوتا channelii yuutuubii nazii indisaadii jalatti argamtan nagaa keessanii bakka rabbi isaatii kanaan sin ga'e jedha. Har'a waan tokko sin barsiisuu barbaade karaa salphaa ta'een feesbuukii irraa jechuudha. Waa tokko rakkoo tokko malee saabskraayibii karaa gochuu dandeessanu. Inni maani seetanii liinkii isaa isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf yuutuubii makiyya irratti isinii agarsiisa. Na hordofaa warreen beektan warreen hin beekneef sheerii godhaa fi hiriyoota keessanii affeeraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun feesbuukii koo irratti hin gala. Liinkii yuutuubii kiyya irratti isin agarsiisa jechuudha. Saabskraayibii godhee asirratti jechuudha. Amma yuutuubii seenaa liinkiin kun na eenyu dheera. Alani seenu jechuudha. Amma fakkeenyaaf saabskraayib gochuudhaaf amma sign in jedha. Amma ishee eenyu godha jechuudha. Yeroon kana rukutu iimeelii na gaafata jechuudha. Amma irraan deebi'a. Iimeelii na gaafata. Karuma gabaabaan immoo kana rukuteen jechuudha. As gubbaa jechuudha. Gubbaa gaaraa tuqaa sadii gurraacha sanaan jira. Iddoo kana rukuttu jechuudha. Iddoo kana rukuttanii open in YouTube jedha. Isa kana open gootu. Ala open gootanu daqiiqaa kan shabakkaa gatiin zeeniitiif na harkisee naa fidaa jiru seeraan. Kana booda kun akkanatti dhufa. Asirratti saabskraayibiin godha. Fakkeenyaaf kun dhufa. Lammata indaganaa immoo iddoo kanatti eenyu godha. Kalaas amma saabskraayib godhee jira jechuudha karaa gabaabaa ta'een. Waan akka kanaati. Warreen miseensa keenya hin taanes miseensa keenya ta'a. Saabskraayib nu godhaati. Like, share, commentii nu godhaa. Yaada keessa hin fudhanna. Waan beeknu irraas hin barsiisna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.